Ashama harka fuuna jechaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaayinaala Absee Hashim arraantana ragaa golgaa yookaan maggaarajaa duubaa eenyummaa dhoksu irratti dubbii Jawaar Mohammad dhaddacha irratti guyyaa har'aa dubbateen qabadhee isiniif dhiyaadhe na hordofa. Akkasuma dubbii Jawaar Mohammad fayyaa isaa ilaalchisee dhaddacha irratti taasise guyyaa har'aan tanaa kan godhamee qabadheetiin dhiyaadhe hundi keessanuu na hordofaan isinin jaa. Egaa golga maggaarajaa duuba eenyummaa dhoksu irratti dubbii Jawaar Mohammad dhaddacha irratti godhe akkana fakkaatti. Jawaar ragaa dhoksaa ilaalchisee waanan dubbadhuun qaba yoo jedhu abbaan murtii addaan isa kutee kanarratti ajajni kennamee bira darbinee ragaa dhaga'uudhaaf jirra yoo jedhu Jawaar itti fufee akkas jedhe. Riikardiif hin dubbadha seenaaf haa galmaa'u seerri ragaa maggaarajaa duubaa dhoksuu kun yoom akka bahee nan yaadadha. Bara 2013 yookaan bara 2011 bara seerri fara shororkeessummaa fi seerri jaarmiyaalee siivikii kan akeekni isaanii morkattoota siyaasaa laamsheessuu bahansaniin yeroo tokko bahe. Mee sirritti haa agarsiisu. Ragaa fuula isaa hin beekne kan maqaa isaa hin beekne tokko akkamitti gaafii qaxxaamuraa gaafachuu dandeenya? Akkamitti mirga ofirraa ittisuu keenyatti dhimma baana? Kun hin danda'amu. Akeekni ragaa dhoksuu akka ofirraa hin ittisne taasisuu fi saatliin irraa eegalee mootummoonni abbaa irree ragaa sobaa morkattoota isaan irratti qindeessuudhaaf tooftaa kanatti fayyadamaa turan. Biyya kana keessatti hidhamtoota siyaasaa keessattuu ammoo addatti ijoollee Oromoo irratti ammas kanumaattu ta'aa jira. Ragaa kijibaa akkanaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo kumoota hedduu irratti raawwatamaa jira. Waan tokko jala muree isinitti himuun barbaada. Dhimma keenya kanaafi miti biyya tanaaf lammiilee biyya kanaaf seerri kun hin malu. Qabsoo qeerroon godhe keessaa tokko seerota jallina qaban akkanaa sirreessuudha. Kana gooneet agarsiifna. Hanga lubbuun tiyya jirtu seerri kun haquun hojjedha ni jijjiirama. Kanuma galatoomaa jedhee dubbii kaanitti darbe. Dubbii fayyaa isaa ilaalchisee seenaaf akka ta'u haqa jirtuun dubbadha. Na dhukkubaa jira. Warri abbaa alangaa fayyaa guutuu qaba yaalas argatee jira jedhanii ibsa baasan argee baay'een gadde. Na dhukkuba hin kijibaa miti. Namuu laalee ni arga. Nyaanni waan nagaraa hin teenyeef nyaachaa hin jiru. Manni murtii yaalumsi barbaachisaa akkanaaf godhamu ajajus yaala hin arganne. Warra poolisootaa fi abbaa alangaa as jiran kanaa waliin mari'annee haakima dhuunfaa kiyyaa akkanaaf galchan walii gallee turre. Garuu haakimni kiyya hoggu lama dhufee naaf galchuu didan. Babalaay akaal takalkulaal wayim tashrual jedhanii naaf galchuu didan. Ani nama siyaasaati. Kanumaafan hidhames mootummaan ji'a lamaan oliif miidiyaalee adda addaatiin duula irratti oofaa akka jiru argaan jira. Duulli kun maaliif akka hidhame ofiif of ibsa. Yeroo mana murtii kana dhufnu sababni matarayyaasiin xamadamee komaandoo hedduun eeggamnee dhufnuuf sababni mooraa kana keessaa fi alaan sochiin hundi uguramee hojjettoonni mana murtiilee bakka kutaa tokkotti naqamanii ittifamaniif ana yookaan obbo Baqqalaa Garbaattu fiigee badaaf osoo hin taane nageenya rakkoo keessaa akka hin seenneef jedhameeti. Nageenyi koo rakkoo keessa akka jiru eegumsa kanaatu ragaadha. Kanaafuu yoo ejjennoo mootummaa tahuu baates not sure namni caasaa isaa keessa jiran hedduun ofumaa yookaan dhiibbaa qaamaa biraatiin miidhaa narra gahuu danda'u jedhee shakkii ollaan qaba. Kanaaf haakimni ani hin beekne tokko osoon an of beekuu miti of wallaalee wayitan jirullee akkana tuqu hin barbaadu. Summii yookaan keemikaala hin beekamneen du'uu koorra akka ijoollee guyyoota lama keessatti ajjeefamte nama 120 sanitti rasaasaan tumamee du'uu naaf wayya yookaan beelaan du'uun filadha jedhe Jawaar Mohammad. Egaa wanni isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa hundi keessanuu sheer waliif godhaa wal dhageessisaan isiniin jaa qeerroon Oromoo dirmadhaa.